jecha tokko qofa isatti dubbatte. Etunaaf wayyina dirma dhugaayona siwaame moolana siwaame moolana. Yooyyaa ashamaa akkam jirtuu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jechaa guyyaa har'aallee seenaa addunyaalessaa keessaa tokko kan nama barsiisu kan nama bashannansiisu isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu jechaa subscribe gochuun maatii keenya akka taatan kabajaan isin gaafachaa kallachumaan gara seenaa addunyaalessaa kanaatti kan isin dabarsu ani gammachiista Shomeeti. Etunaaf wayyina dirma dhugaayona siwaame moolana siwaame moolana. Haadha manaa fi abbaa manaa baay'ee wal jaallatanii tokkotu jira. Haati manaanis abbaa manaanis hojjettoota mootummaadha. Hojii isaaniitiin namoota baay'ee biizii ta'an waggaatti dhufee guyyaa tokko boqochuun maatii baay'ee isaanitti ulfaatudha. Bara jireenya isaanii keessatti illee waliin ijoollee babbareedoo burtukaana fakkaatan afur argataniiru. Yeroo boqonnaa argatan sanumattuu kan isaan bashannanan ijoollee isaanii waliini. Haa ta'utii garuu haati manaaf abbaa manaan erga wal fuudhanii booda jaalalli isaan waliif qaban kan ijoollee isaanii irratti darbame ture. Yeroo isaan waliif kennan ijoollee isaaniif kennuu eegalu ture. Maatiin kunillee waggoota dheeraadhaaf akkanuma wal komatu. Haati manaan anaafsi yoomuma nama taanee guyyaa tokko nuuf milkaa'ee biyya biraa deemnee bashannannee waliin deebinaa jettee ni gaafatti. Abbaan manaan har'a bor otoo jedhu waggoota hedduu lakkoofsisee guyyaa tokko garuu boqonnaa waggaa fudhatee yaadni kun ni milkaa'aafi haadha manaa isaatiin gara biyya eessaa deemnaa jedhee ni gaafataanii. Yeroo kanatti isheenis biyya barbaadde haa ta'u ani kan hin barbaadu akka yeroo dargaggummaa keenyaa galaanarra bashannanaa akka bashannannu barbaadaa jettee gaafattiini. Yeroo kana abbaan manaan baay'ee ergatti yaadee booda doonii guddaa yoo xiqqaate torbee tokko galaanarra turu biyya tokko gara biyya biraa deemu barbaadee haadha manaa isaatiin gara isaa godhatee ijoollee isaanii nagaa deemanii waliin bashannanuu eegalanii. Dooniin sunis bakka dhaabbatu ka'ee lafa yookiin immoo dachee dhalli namaa irra jiraaturraa ka'anii garba qaxxaamuruu eegalanii. Guyyaa tokko nagumaan deemanii guyyaa lammaffaa qilleensa hamaatu jira. Gaafa guyyaa sadaffaa garuu dooniin sunuu qilleensa sana dandamachuu dadhabdee garba keessatti galagaluuf yeroo jettu haati manaaf abbaa manaa kuni bidiruu xiqqaa doonii keessa jiru gara garbaatti darbatatanii namoota hedduu achi keessa jiranii keessaa lamaan isaanii qofatu doonii isa guddaadhaan otoo hin nyaatamiife. Ammas garuu rakkoo gara biraatu fuuldura isaanii jira. Bidiruun irra yaabbatan garba qilleensa hamaa qabu sanarratti nama tokkoof malee tajaajiluu hin dandeessu. Kan achirra dhaabbateeru garuu haadha manaaf abbaa manaa nama lama qaamaan tokkodha. Haati manaan kana ta'uu yeroo hubattetti imimmaan lakkuu ija isheerra dhangala'anii. Abbaan manaan garuu wanta kana akkuma hubatetti haadha manaasaa bidiruu sanarraatii gara galaanaatti darbatee awwaalcha ishee garba sana keessatti harka isaatiin raawwate. Haa ta'uutii garuu haati manaan jecha tokko qofa abbaa manaa isheetti dubbatti. Jechi kun maal jettanii yaaddu? Seenaan kun waggoota hedduu booda gara barnoota ijoolleetti jijjiiramee barsiistuun daree keessaa barattoota isheef seenessitee fi barattoonni ajaa'ibsiifatanii barsiistuunis dubartiin kun abbaa manaa ishee maal jechuu ni dandeessi jettee yeroo gaafattuuni dabareedhaan barattoonni daree ishee deebii deebisuu eegalanii.
Mucayyoon jalqaba deebiste akkana jetteeni darbatee doonii sanarraatii waan ishee kuffiseef budaa doom of jaallataa anaan acheestee ofii kee lubbuu kee baafatte miti jettee deebisteefi barattuun ishee lammatti deebisteef immoo qilleensi dhufe kun siitiin nattaa dabalu lubbuun kee haftee gara lafaatti hin deemiin jettee dubbatti jetteeni barattuun isheen sadaffaa edaa ati waggaa amma kanaa waliin kanan jiraadhe nama akkanaadha har'a guyyaa koo dhumaa taatus bagan eenyummaa kee bare jettee barsiistuu isheef deebiste bifa kanaan hundi isaanii barattoonni wanta garaa isaanii dubbatatanii hundi isaaniiyyuu deebii kana hin arganne ture haa ta'uutii garuu mucayyoon xiqqaa tokko daree keessa taa'ee yeroo barattoonni hanga kana wacan gaddaan kan mukaa'e ture battala ijji barsiistuu isarra buutee maal taateetii jettee yeroo gaafattuuni seenaan kun na ajaa'ibeetii jedhee deebisaa argatteeti moo maaliif barattoota addaarraa si ajaa'ibee si gaddisiise jettee yeroo gaaftuuni eeyyeen deebisaa beekiini jedhee deebiseefi yeroo kanatti barsiistuun maali deebisaa jettee yeroo gaaftuuni haati koo gaafa dur abbaa koodhaan ijoollee koo adaraa akkana jalaan beelofne akkana jalaan dhumne barnoota isaaniitiin bakka gaarii haa gahan jettee dubdeetti isheen kunis akkanuma jetteetti jedhee deebisi yeroo kana barsiistuunis deebistee gadditee maalitti bartee seenaa kana dura dubbisteettamoo jettee yeroo gaafattuuni lakkii hin dubbisne haadha kootu abbaa koo jedheera haati immoo du'uuf yeroo jirtu jecha kanaa ol waan dubbattu hin qabdu jedhee deebiseefi yeroo kanatti barsiistuun kun haati kee maal taatee duutee jettee yeroo gaafattuuni waggaa 6 dura abbaa koo waliin bashannanaaf doonii guddaa yaabbatanii deemanii dooniin suni jalaa galagalee tarii haati kiyya kan duute bifa kanaan ta'uu danda'a abbaa kootu haati keessan ijoollee koo adaraa hin beelahin hin dheebutiin barnoota isaanii sirriitti naaf haa baratanii jettee natti dhaamti jedhee qofaasaa dhufee nu waliin gaddee jedhee barsiistuu kanatti deebisaa seenaa kana barsiistuun kun gara qorattoota seenaatti deebii akkamitti akka barraa'uu danda'e bara kam akka argame yeroo qoratan edaa abbaan seenaa kana haadhaa fi abbaa mucayyoo kanaati haadha manaasaa dooniirraa darbateen miiratti dhagahame barreessee seenaa jiru katabee gara garba sanaatti darbatee ture bidiruun sun nama tokko qofaa baasuu dandeessi miila isaa qabattee akka haftuuf yaalii godhee ture haa ta'uutii garuu lubbuun haadha manaasaa ooluu hin dandeenye barattoonni barsiistuu kanaa abbaa mucaa kanaadhaan deemanii mana reebanii haa ta'uutii garuu imaanaan haadha manaa koo adaraa ijoollee koo kan jedhu waan ta'eef anaanis ajjeestanii adaraa ijoollee koo nan nyaachisi jedhee ijoolleen akka reebi poolisiin akka hin qabne seerri akka isa hin himne ofirraa dhorkee al takka jireenya keessatti wanta akkanaallee nama mudachuu danda'a haa ta'uutii garuu jaalala keessatti siifan du'a jedhamee jechaan dubbatamu gara gochaatti yeroo deebi'u si ajjeesaa akka jechuu ta'a maalis ta'e haadha manaasaa bidiruu sanarraa darbachuun gochaa gaarii miti filannoo gara biraan qabu yoo lamaan isaanii achumarra taa'an lamaan isaaniiyyuu lubbuu isaanii darbaa haati manaan kan akkuma hubatteetti imimmaantu ija isheerra lola'ee abbaan manaan garuu akkuma hubatetti haadha manaasaatti garaa jabaatee mee otoo isin ta'e maal gootu filannoon gara biraa waan jirreef maal murteessattu yaada keessan komentii jalatti barreessaa yaada qophii oromiyaa 24 irratti qabdanillee nuuf katabaa hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa yoo seenaa kana jaallattan laayik gochuun akkana jajjabeessan kabajaan isin gaafadha laayik gochuun isiniif waan xiqqoodha anaaf garuu baay'ee na fayyada sheer yoo gootan immoo sanaa olii namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatanillee anaa dhufuu sabskraayib gochuun mallattoo bilbilaa maddii tuquun guyyaa guyyaatiin nu hordofaa seenaa jaalalaa asoosama nama barsiisan yoo qabaattan karaa telegiraamii keenyaa kana lakkoofsa bilbilaa kiyyaa 937 38 65 64 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shoomeeti seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa yeroo gaarii Etunaaf wayyina dirma dhugaa yoonaa siwaa
Siwame Maulana, Siwame Maulana.